Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaan baga ayyaana qilleetiin isin gahee jechaa oduu keenya isinitti himna. Qondaaltota mootummaa dabalatee qaamoleen garaagaraa ayyaana dhaloota Yesuus Kiristoos ilaalchisuun guyyaa kaleessaa irraa jalqabuun ergaawwan garaagaraa dabarsaa jiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad hordoftoota amantaa kiristaanaan ergaa baga gammaddanii dabarsanii ayyaanichi ayyaana araaraa waan ta'eef biyya keenya keessatti araarri haa buufamu jedhan. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas hordoftoonni amantaa kiristaanaa baga ayyaana qilleetiin nagahaan geettan jechuun dhiifama waliif gochuuf kan kufe kaasuu kan beelee nyaachisuu akkasumas ambaasaaddara nageenyaa ta'uun barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa fi kanneen birootis ergaa wal fakkaatu dabarfataniiru. Wayita ayyaanni kun kabajamutti lammiilee rakkoolee garaagaraa keessa jiran gargaaruu fi maaddii qooduun kabajamuu akka qabu pireezidaantonni kunneen kaasaniiru. Ayyaanni kun hordoftoota amantaa kiristaanaa fi uummata Itoophiyaa maraaf ayyaana jaalalaa, araaraa, gammachuu fi nageenyaa akka ta'us hawwaniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad masaraa biyyaalessaattis maaddii qoodaa jiru. Namni ulfa uumee baasee gumaa lubbuun kanfala jechuun gamtaan abbootii gadaa Oromoo labse. Gamtaan abbootii gadaa Oromoo miidhaa dubartootaa fi daa'imman irra gahaa jiru yeroodhaa gara yerootti caalaan dabaluun duudhaa sabichaa balleessuu waan jiruuf xiyyeeffannaa argachuu qaba jechuun tumaalee haaraa garaagaraa lallabeera. Abbaan gadaa Maccaa fi walitti qabaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Warqinaa Tarreessaa dhimma kana irratti ilaalchisuudhaan turtii miidiyaa Biriteen BBC waliin taasisaniin muddee 17 bara 2017 irraa eegaluun tumaaleen haaraan kunniin ni lallabamu jedhan. Yeroo ammaa kana akka Oromiyaattis ta'ee akka biyyaatti dubartoonnii fi daa'imman irra deddeebiidhaan dhiibbaan adda addaa gahaa jiran ajjeechaa, gudeeddii, umrii malee heerumsiisuu, daa'imman dahanii gatuunii fi humni daa'immanii saamuun haalaan mul'achaa jiraachuu dubbataniiru. Wantoota aadaa Oromoo keessaa hin turree fi sirna Oromoo keessatti balaaleffatamu raawwatamaa jira. Kun waan nama gaddisiisuudha. Safuun cabaa jira jechuun dubbatanii aadaa keenyas gadi buusaa yeroo kana Oromoon tumaa mataa isaa qaba jechuun waan tumaa haaraa kana ilaalchuun dubbataniiru. Gamtaan abbootii gadaa Oromoo dhimma kana irratti kamisa darbee jechuunis muddee 26 bara 2024 Bishooftutti yaa'ii taa'een tumaalee gochoota kana dhaabsisuu danda'an jedhe kalallabeera. Tumaalee lallabam keessaa inni tokko dhimma ulfa baasuu fi daa'imman dahanii gatuuti. Daa'imma umriin isaanii garaadhaa baasuun aada malee yommuu ta'u cubbuunis dhalootaan balleessuudha jechuun kaasan. Namni kana godhee argamee gumaa guutuu akka kaffalu lallabeera. Kunis akkuma araddaatiin kan hojiitti hiikamu jechuunis labsii kana keessa kaawameera. Inni biraa daa'ima dhalatanii gatuudhaan duudhaa keenya kan cabsu waan ta'eef namni ilmoo gatee lubbuudhaan yoo darbe gumaa guutuu gatamtee yookaan lubbuun argamte ammoo gumaa walakkaa akka kanfalu lallabeera jechuun gosaawwan adabbii murtaa'ee keessatti dabalamaniiru. Seerri maatiif Oromiyaa fooyya'ee bahees ulfa baasuu yakka akka ta'e kan eeru yommuu ta'u, haalonni addaa ulfi akka bahu ta'uu danda'u akka jiraatu garuu ni eerama. Isaan keessaas ulfi fira dhihoo irraa kan uumame yookaan ammoo rakkoo fayyaa daa'ima garaa keessa jiru yookaan fayyaa haadhaan wal qabatuun ta'uun akka danda'amu kaasaniiru. Akka abbaa gadaa jedhanitti ammoo akka seeraa gadaa fi duudhaa Oromootti firri kana godha jedhamee waan hin yaadamneef tumaa ulfa baasuun wal qabatee tumame kun haala addaatiin jedhee wanti ibse tokkollee hin jiru. Gochoonni akka dirqisiisanii gudeeduu fi humna daa'immanii seeraan ala fayyadamus akkaatuma badii isaaniitiin adabbiin loonii akka tumames kaasaniiru. Kana malees naamusa yookaan haala uffannaa hojjettoota hoteelaa irratti tumaan labsameera. Hoteela keessatti akkaataa uffannaa keessummeessitoota gama ilaaluun abbaan qabeenyaa uffata sagaagalummaadhaaf affeeru uffachiisee hojjechiisee akka adabamuu fi kanneen tumaalee kanneen darban hariiroo hawaasummaa irraa akka qollifatan ibsaniiru. Gumiin abbootii gadaa Oromoo tumaalee kanneen korma qalanii erga lallabanii booda hojiirra oolmaan isaas karaa biiroolee mootummaatiin dhimmichi ilaalamuu fi manneen murtii aadaatiin kan raawwatamu ta'a. Tumaaleen kunneenis gama birootiin dhimma dubartootaa fi daa'immanii karaa biroo aadaa fi tuurizimii akkasumas hojii irra oolaa waan ta'eef waliigaleen irra gahaniiru jechuunis kaasaniiru. Kana malees waajjiraalee abbaa alangaa fi manneen murtii aadaa sadarkaa jiranitti hojii kana guututti akka hojiirra oolchan waliigaltee irra gahuun dubbatameera. Dhaabbatichi dirqamaa fi ergama biyyaalessaa isaa karaa bu'a qabeessa ta'een bahachaa jiraachuun ibsame. Humni qilleensa Itoophiyaa dirqamaa fi ergaa biyyaalessaa isaa karaa seera qabeessaa fi bu'a qabeessa ta'een bahachaa jiraachuu
Ajajaan ol'aanaan humna qilleensa Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa beeksisan. Ajajaan ol'aanaan humna qilleensa Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa humni qilleensa Itoophiyaa hojiiwwan dandamessuu hojjechaa jiruu fi sosochii erga raawwachiisuu isaa bu'a qabeessa ta'uu himaniiru. Humni qilleensa Itoophiyaa baroota hunda keessatti dirqamaa fi ergama biyyaalessaa isaa amanamummaadhaan bahachuudhaan sadarkaa amma irra jiru kana kan ga'e dhaabbanni aviyeeshinii gameessaa fi beekamaa ta'uu kaasaniiru. Ammas gurmaa'ee dammaqinaan naannoo qilleensa Itoophiyaa eegaa jiraachuu ibsaniiru. Dhaabbatichi adeemsa hojii ammayyaa hordofuun ogeessota bakka bu'oota gahumsa ol'aanaa qaban horachuuf akkaadaamii humna qilleensaa irratti xiyyeeffachuun ogeessota teeknoolojii aviyeeshinii ammayyaa fayyadamuu danda'an hedduu horachaa jiraachuu kaasan. Mata duree biyya guddoof humna qilleensaa guddaa jedhuun dhaabbata guddaa Itoophiyaaf malu ijaaruuf ijaarsa dandeettii humna namaa, ijaarsa bu'uuraalee misoomaa waraanaa, meeshaa waraanaa haaraa hidhachuu fi fooyyessuu akkasumas naannoo hojii mijataa fi qulqullina qabu uumuu irratti hojiin hojjetameen bu'aa qabeessaa fi dinqisiisaa galmeessisuu dandeenyeerra jedhan. Humni qilleensa Itoophiyaa bara 2022tti Afrikatti dhaabbata aviyeeshinii adda duree ta'uuf hojjechaa kan jiru ta'uu himanii. Humni qilleensaa Itoophiyaa kun yeroodhaa gara yerootti kan jijjiiramaa dhufee fi yeroo ammaa gareewwan badii biyya alaa fi biyya keessaa irraa keenya ittisuuf haala gaarii irra jiraachuu ibsuun odeeffannoo raayyaa ittisa biyyaa irraa argame ni addeessa. Fi hordoftoota keenya gara oduu biyya alaatii arganneetti yommuu isin dabarsinu manni maree bakka bu'oota Yuunaayitid Isteets guyyaa kaleessaa yaa'ii taa'uudhaan Tiraamp filannoo pirezidaantummaa injifachuu isaa raggaasiseefii jira. Manni maree bakka bu'oota Yuunaayitid Isteets wiixata kaleessaa yaa'ii taa'uun Doonaald Tiraamp filannoo pirezidaantummaa mo'achuu isaa mirkaneesseefi. Manni marichaa inni koongirensii jedhamuun waamamu yaa'ii wiixata kaleessaa taa'ee irratti Doonaald Tiraamp filannoo pirezidaantummaa bara 2024 irratti morkattuu isaa itti aantuu pirezidaantii kan taate Kaamalaa Haaris mo'achuu isaaf beekamtiin kennameefira. Kaamalaa Haaris bu'aa filannoo kutaalee biyyattii 50 irraa dhufe irratti mallatteessuudhaan mo'amuu isheetiif beekamtii ni kenniti jechuun kaasaniiru. Adeemsichi hojimaataa seera filannoo keessaa ta'us waggaa 4 dura deeggartoonni Tiraamp kaapitoolitti seenuun jeequmsa uumaniin namoonni 140 irra miidhaan gahee ture ni yaadatama. Haalli yeroo sana uumamee ture garuu wiixata kaleessaa mudata jedhamee hin eeggamu. Kunis Haaris mo'amuu ishee kan amantee fi pirezidaantii Joo Baayidenis adeemsa nagahaa hordofuu isaatiin kan ibsame waan ta'eef. Namoonni 1,500 jeequmsa ammajjii 6 bara 2021 kaapitoolitti ka'e keessatti hirmaachuu isaaniin kan himataman yommuu ta'u, Doonaald Tiraamp ammoo ammajjii 20 akkuma aangootti dhufaniin gara fuulduraatti ariitiidhaan namoota kanneeniif dhiifama akka taasisu himameera. Ministeerri muummee biyya Kaanaadaa Jastiin Tiruudoo aangoo isaa akka gadhiisu beeksise. Paartii Libiraariin kan hoogganu ministeerri muummee Kaanaadaa Jastiin Tiruudoo wiixata kaleessaa aangoo isaa gadhiisuuf sababa kan jedhe bulchiinsa kiyya irratti mormiin baay'achaa dhufuu fi ministeerri mallaqaa akka tasaatti aangoo isaa erga gadi lakkiseen booda jabaachaa dhufuudha jechuun kaaseera. Filannoo dhufu irratti ani filannoo gaarii ta'uu hin danda'u kan jedhe Tiruudoon hanga paartii isaa hooggansa haaraa filatee bakka koo buusutti aangoo irras ni tura jechuun tajaajila isaa akka kennu dubbateera. Paarlaamaa biyyattii ammajjii 27 dhufutti silaa hojii jalqabuuf jiru hanga bitootessa 24 dhufutti ture jechuun kaasan. Kunis paartiin Liberaarii hoogganaa haaraa akka filatuuf yeroo kanaafis dirqamsiiseera. Bara 2015tti gara aangootti kan dhufe Tiruudoon ga'eessi ganna 53 ministeerota muummee Kaanaadaa kan paartii Liberaarii irraa uummata filattoota irraa fudhatama hin argatinidha. Akka sababaatti gatiin jireenyaa keessumaa kan nyaataa fi mana jireenyaa dabaluun komii guddaa irratti kaasee tureera. Haalli siyaasaa Kaanaadaa tasgabbii dhabuun akka idil addunyaatti rakkoo itti ta'aa jira. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets filatame Doonaald Tiraamp baqattootaa fi qoricha karaa daangaa irraa gara Yuunaayitid Isteets seenan dhorkuu fi kanarratti dhaadachuun isaa meeshaaleen Kaanaadaa irraa dhufan hunda irratti taarifaa 25% dabaluun dhaadachuun yaaddoo guddaa warra Kaanaadaa irratti uumeera. Suudaan uggura boba'aa warra Suudaan kibbaa irraa gara alaatti erguuf irra ture kaasteerti. Suudaan kibbaa guyyatti boba'aa barmeela 150 karaa Suudaaniin gara alaatti ergiti jedhama. Suudaan bara darbe ji'a sadaasaa keessa hujuumoo boba'aa Suudaan kibbaa irraa Suudaan keessa darbu erga dhaabbatee booda uggura kana kaafteerti. Reuters akka gabaasetti Suudaan haalli nageenyaa fooyya'uu hordofuun boba'aa gana ollaa Suudaan kibbaa irraa gara buufata doonii Qayyaabitti kan geejjibsiisu uggura waggaa tokkoof ture kaasuun ishee himaniiru. Suudaan bara darbe hujuumoo boba'aa Suudaan kibbaa irraa Suudaan keessa darbu erga dhaabbatee booda baatii sadaasaa keessa uggura kana kaafteerti.
Yeroo sanatti miidhaan sarara dabarsoo boba'aa irra gahe walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaa Suudaanii fi humnoota tarkaanfii saffisaa Suudaan gidduutti uumameen kan wal qabatedha. Xalayaa guyyoota lama dura ministeera Inerjii Suudaan kibbaaf barreesse ministeerri Inerjii fi boba'aa Suudaan akka ibsetti Kaartuum uggura kana kan kaaftee fi sababa waliigaltee dhaabbata Suudaan BAPCO jedhamuun kan sarara dabarsoo boba'aa to'atu waliin waliigaleen karaa nagaa qabuun boba'aa kana akka isaan daldalatan kaaseera. Rooyiters qondaala ministeera Inerjii Suudaan wabeeffachuun xalayaan kun dhugaa ta'uu mirkaneesseera. Ujummoo boba'aa dheerina kiiloomeetira 1,500 qabu kun kan Chaayinaa irraa hanga Maaleeziyaa peetroolii dabalatee dhaabbilee hedduun ijaarsa irratti hirmaatan Suudaan kibbaa bishaan Naayilii gubbaa irraa kaasee hanga poorti Suudaan qarqara Galaana Diimaatti diriirsan biyyoonni hedduun irratti hirmaataniiru. Akkasumas ujummoo boba'aa kan biraa tokkummaa Suudaan kibbaa irraa gara poorti Suudaanitti deemus ni jira. Suudaan kibbaa guyyaatti barmeela 150 kan hin qulqulloofne yookaan kan qulqullaa'es gara Suudaanitti ergitu jedhama. Suudaan kibbaa waraana biyya keessa yeroo dheeraaf ture booda bara 2011 walabummaa ishee labsite. Waraanni biyya keessaa waggaa 2 dura Suudaan keessatti ammallee itti fufeera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa guyyaa keessan guyyaa gaarii akka ta'u isiniif hawwina nagaatti.